Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuu har'a kan waliin ilaallu Gilgaala 2.4 waliin ilaalla. Aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan kanneen armaan gadii barbaadii jedha. Egaa asirratti iskeer ruutii 169 barbaanna. Meeqa ta'a? 13 ta'a jechuudha. Maaliifii 13 baay'isuun 13 meeqa waan ta'eef jechuudha? 169 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal ta'a asitti 13 ta'a. Kan isa kanaa meeqa ta'a? 256 15 baay'isuu 15 miti kan kana nuu kennu. Kanaafuu asitti maal ta'a? 15 jettu jechuudha. Gaaffii lammaffaan iskeer ruutota gaaffii tokkoffaa jala jiran kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuun irra deebi'ii shallagii jedha. Kaalkuleetara saayintifikii yeroo fayyadamtan gaa jalqaba irratti mallattoo raadikaalaa tuqxu. Mallattoo raadikaalaa erga tuqxanii lakkoofsicha sana barreessitu. Lakkoofsa sana erga barreessanii immoo mallattoo walqixaa tuqxu. Sana booda deebii argattu jechuudha. Deebisiin argattan asitti 13 argattu. Isa kanarratti immoo 15 argattu jechuudha. Gaaffii sadaffaatti yoo ceenu iskeer ruutota lakkoofsota armaan gadii gabatee iskeer ruutiitti fayyadamuun barbaadii jedha. Iskeer ruutota barbaannaa jechuudha. Iskeer ruutii 4.5 barbaannama. Deemnee haa barbaannu gara dhuma kitaaba keessanii adeemu. Erga gara gabatee kana dhuftanii egaa 4.5 barbaaddu. Yoo lakkoofsicha dhabdan immoo kan itti siqu barbaaddu. Lakkoofsichatti kan siqu. Asirraa egaa eenyutti siqa? Ishii kanatti siqa lakkoofsa ishii kana. 4.580 kanatti siqa. Sana booda erga kana argattanii gara bitaatti deemtu. Gara bitaatti yeroo deemtan eenyuun argattanii? 2.1dha. 2.1 meeqattu? 4 jettu. Maaliifii olee afurii irratti argaman kun 4.580 kun olee afurii irratti argama. Asitti olee 0tu kun olee tokkooti. Kun immoo olee lamaati. Olee 3 olee 4. Kanaafuu 2.4 ta'a jechuudha. Iskeer ruutiin 4.58 jechuudha. 580 meeqa ta'a? 2.14 ta'a. 1.4 maaliif jenne asitti gara bitaatti yeroo deemtan 2.1 argattaniittu 4 jettan immoo lakkoofsi kun olee 4 irratti waan argamuuf jechuudha. Kun akkuma argitan olee 4 irratti argama kun asirratti yeroo ilaaltan jechuudha. Olee 4 miti asii gadi yeroo dhuftan ni argattu jechuudha. Kanaafuu gaa maal gootu? Iskeer ruutii 4.56 mallattoo ishii kanaan fayyadamtu. Iskeer ruutii 4.580 mallattoo ishii kanaa fayyadamuudhaan 2.14 jettu jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan. Baarra kan jiru immoo 9.05 iskeer ruutii isaa barbaadu jechuudha. Maal gootu? Gara gabatee sanaa deemnee haa barbaannu waliin. Erga gara gabatee kana dhuftanii maal gootu? 9.05 barbaadu jechuudha. Yoo lakkoofsicha dhabdan immoo kan itti siqu kan isin barbaadan akkuma argitan kunoo kan itti siqu 9.060 kan jedhu kanadha. Sana booda gara bitaatti deemtu. Gara bitaatti yeroo deemtan 3.0 argattu. 0 tokko jettu. Maaliifii olee tokko keessa jira waan ta'eef jechuudha lakkoofsi kun. Maal gootu? 9 iskeer ruutii 9.05 iskeer ruutii raadikaala jala galchitu mallattoo ishii kanaa fayyadamtu. 9.060 wanta 9.0 tokko ta'a jechuudha. Gaaffii itti aanu haa hojjennu ol deebineet jechuudha. Caarra kan jiru immoo maal gootu? 567 kana salphisuudha qabdu. Maal gootu? 5.67
baay'isuu meeqaa jettu? Baay'isuu dhibbaa jettu. Amma egaa iskuweer ruutii 5.6 barbaaddu. Erga 5.6 erga barbaaddanii maal gootu? Meeqaan baay'istu? Iskuweer ruutii dhibbaatiin baay'istu. Iskuweer ruutii dhibbaa immoo meeqadha? 10dha. Kanaafuu kana erga barbaaddanii jechuudha. Iskuweer ruutii 5.67 erga barbaaddanii meeqaan baay'istu? 10 baay'istu jechuudha. Mee deemnee haa ilaallu gara gabatee sana. Kan iskuweer ruutii 5.67. Iskuweer ruutii 5.67 barbaadna jechuudha. Shantuqaa jaha torba lakkoofsa itti siqu yoo fudhannu ishii kana taati. Sana booda maal gootu? Gara kanatti deemtu jechuudha, gara bitaatti. Gara bitaatti yeroo deemtan eenyuun argattu? 2.3 meeqa jettu? 8 jettu. Maaliif 8 jettu? Lakkoofsi kun olee 8 keessatti argama. Olee 8 keessatti argama. Baay'isuu meeqaa jettu? Baay'isuu meeqaan isin jedhe? 10 jettu. Maaliif dura salphisnee waan keenyeef jechuudha. 500 fi 60 meeqa? 67 miti kan nuti salphifne jechuudha. Kanaaf kan nuti 10 baay'ifnu. 10 yeroo baay'iftan meeqa argattu? 23.8 ta'a jechuudha. 23.8. Kanaafuu amma maal gootu? Iskuweer ruutiin salphistanii yeroo hojjettan jechuudha. Asittan isin hojjedha. Iskuweer ruutii 560 meeqa? 7 miti? 567 wal qixa 5.67 baay'isuu dhibbaa. Kana jechuun immoo iskuweer ruutii 5.67 baay'isuu dhibbaa jettu. Kan isa kanaa meeqadha? Iskuweer ruutiin isaa meeqa arganne? 2.38. Kan isa kanaa immoo meeqa ta'a? Iskuweer ruutiin isaa. Kana jechuun baay'isuu meeqaan baay'inni kun raadikaala jalaa? Dhibba jechuudha. 10 ta'a jechuudha. Sana booda meeqa argattu? 23.8 kana kan isin argattan. Bifa kanaatiin hojjettu jechuudha. Daarra kan jiru kanas salphistanii hojjettu. Maal gootu? 4, 5, 6, 7, 3 jedhamti. Kana jechuun eenyu faana wal qixa? 4.5, 6, 7, 3 baay'isuu meeqaati? 10,000ti. Kana faana wal qixa. Kanaafuu kan nuti barbaannu gabatee kanarraa 4.5, 7, 3ti. 4.5, 3 kana barbaanne jechuudha gabateerraa. Boodarra immoo meeqaan baay'ifna? Erga kan isa kana iskuweer ruutii isaa barbaanne jechuudha. Meeqaan baay'ifna? Dhibbaan baay'ifna. Maaliif dhibbaan baay'ifna? Iskuweer ruutiin 10,000 dhibba waan ta'eef jechuudha. 4.5, 7, 3 barbaanna jechuudha gabatee kanarraa. 4.5, 6 eeguutti siqa. Kunoo ishii kana jechuudha. Ishii kanatti siqa. Kanaafuu maal gootu? Gara bitaatti deemtu. Eenyuun argattu? 2.1 meeqa jettu? Kun olee 0ti. Kun kan
tokko, kan lama, kan sadii, kan afurii. Kanaafuu 2.1 jettu jechuudha. Sana booda meeqaan baay'istu? 100 baay'istu. Amma egaa waliin kana yeroo 100 baay'istan meeqa argattu? 214 argattu jechuudha. Mee waliin haa hojjennu. Maal gootu? Ruutii 4, 5, 6, 7, 3 wal qixa meeqadha? Ruutii 4 tuqaa 5, 6, 7 3 baay'isu meeqaati? 10,000ti. Sana booda adda baasanii barreessitu kana. Ruutii 4 tuqaa 5, 5, 6, 7 3 baay'isu 10,000 jettu. Sana booda maal gootu? Kan isa kanaa meeqa arganne? Kan isa kanaa meeqa arganne? 2.14 baay'isu meeqaanna? Baay'isu 100 jenna. Sana booda maal gootu? Mallattoo wal qixaa ta'an ta'an mallattoo ishii kanaatiin keessuu maal gootu? 214 jettu jechuudha. Bifa kanaatiin hojjettu. Gaaffiin dheera jirummoo 8.67 maal gootu? Gara gabatee sanaa deemuun barbaaddu jechuudha. Gara gabatee sanaa yeroo deemtanii barbaaddan 8.678 barbaaddu. Yoo lakkoofsicha dhabdan lakkoofsa isatti siqu fudhattu jechuudha. 8.678 miti kan nuti barbaannu 8.6 ishii kanatti siqa. 8.644 isheettu kanatti siqa. Sana booda maal gootu? Gara bitaatti deemtu eenyuun argattu? 2.9 2.94 jettu. Maaliif 4 jettu? Lakkoofsi kun olee 4 keessatti waan argamuuf jechuudha. Sana booda maal gootu? Ruutiin 8.678 jechuudhaan mallattoo ishii kanaa fayyadamuudhaan 8.644 jettu. Sana booda 8.644 iskeer ruutiin isaa meeqadha? 2.94 jettu. 2.94 jechuudhaan keessu jechuudha. Gaaffii arfaffaan gabatee iskeer ruutiitti fayyadamuun dheerina roga iskeerii bal'inni isaa 8.65 seentimeetira ta'e seentimeetira iskeerii ta'e barbaadi jedha. Asirratti egaa kan nuti barbaannu dheerina roga iskeerii tokkooti. Kana jechuun dheerinni isaas dalgeen isaas wal qixa miti iskeerii jechuun. Kanaafuu dheerina isaati kan nuti barbaannu. Bal'ina isaa nu kenneeti jiru. Maal goona? Gara gabatee sanaa deemneet kan iskeer ruutii 8.65 barbaanna. Iskeer ruutii isa yoo barbaannu iskeer ruutii 8.56 miti jedhe. Iskeer ruutii 8.56 8.56 kan itti siqu eenyudha? Ishii kanadha. Sana booda gara maalitti deemna? Gara bitaatti deemna. Eenyuun arganna? 2.9 2.9 meeqa jenna? 2.93 jenna. Maaliif olee 3 keessatti argama? As 0dha. Kun olee 0ti. Kun olee 1ti. Kun olee 2ti. Kun olee 3ti. Kanaafuu olee 3 keessatti waan argamuuf 2.93. Kanaafuu dheerinni iskeerii sana meeqadha jechuudha? 2.93 seentimeetira ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaan iskeer ruutii lakkoofsota armaan gadii koobxiin diriirsuutti fayyadamuun barbaadi jedha.
1089 kana yoo kopxiitti fayyadamuu yoo diriirsinu 1089 maal gootu 3 firtu kana 3 firra 40 meeqa argattu 363 argattu. Kana 3 firra 40 meeqa argattu 121 argattu. 121 immoo 11 argattu. Kana jechuun 3 baay'isuu 3 jechuudha. Ishee kana jechuun 3 baay'isuu 3 jechuun immoo 3 iskuweerii jechuudha. Baay'isuu meeqa ta'a 11 iskuweerii jechuudha. Kun immoo 11 baay'isuu 11 jechuun 11 iskuweerii ta'a. Kanaafuu maal gootu 3 baay'isuu 11 iskuweerii gootu. Iskuweeriin kun lamaan isaaniitiif waan dhaabattuuf jechuudha. Kan yeroo waliin baay'iftan 33 iskuweerii ta'a. Kana jechuun immoo asitti waan isinii barreessu 33 iskuweerii immoo raadikaala jala galchitu meeqa argattu 33 ta'a jechuudha. Baarra kan jiru maal gootu tokkoon isa kana lakkoofsota kana jechuudha. Tokkoon isaa kopxiitiin diddirrisitu jechuudha. Sana booda waliin baay'istu. 49 yoo diddirrisitan maal ta'a 7 fi 40 jechuudha. 7 ta'a. Itti aansuudhaan kan 81 diddirrisitu meeqa maal ta'a 3 fi 40 27 ta'a. 27 3 fi 40 meeqa ta'a 9 ta'a. 9 immoo 3 fi 40 3 ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan 121 11 fi 40 maal ta'a 11 ta'a. Kanaaf amma 36 fi 36 lamaa firtu 36 lamaa fi 40 18 ta'a. 18 lamaan meeqa 9 3 ta'a. Kana jechuun 7 baay'isuu 7 jechuudha. 7 baay'isuu 7 jechuudha. 7 baay'isuu 7 jechuun 7 iskuweerii jechuudha. Baay'isuu jettu. Kan isa kanaa immoo maal ta'a 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3ti. Kana jechuun 3 paaworii meeqaati 3 paaworii 4ti. Baay'isuu jettu. Kana jechuun immoo 11 baay'isuu 11 kana 11 baay'isuu 11 iskuweerii jechuudha. Sana booda asii immoo meeqadha 2 baay'isuu 2 qabna. Baay'isuu meeqaattu 2 baay'isuu asitti ishiin kun 2 baay'isuu 2ti miti. 2 baay'isuu 2 jechuun meeqadha 2 iskuweerii jettu asitti. Baay'isuu ishiin kun 3 iskuweerii 3 iskuweerii. Sana booda gaa maal gootu ishee asii kana 3 paaworii 4 ishee jettu kana jechuudha. Isaan kana faana wal fakkeessina. Warra afaan kana faana iskuweerii goonaa jechuudha. Akkamiin gootu 7 baay'isuu 7 iskuweerii baay'isuu maal ta'a 3 iskuweerii ta'a. Baay'isuu 11 iskuweerii baay'isuu 2 iskuweerii baay'isuu 3 iskuweerii ta'a. Sana booda maal gootu asii ishiin kun meeqa taati? Ishiin asii kun jechuudha 7 iskuweerii baay'isuu 9 9 taatu ture ishiin kun 3 iskuweerii jechuun 9 iskuweerii baay'isuu 11 iskuweerii baay'isuu 2 iskuweerii baay'isuu 3 iskuweerii jettu. Erga akkas jettanii kana qabadhaa barreeffadhaa iddoo biraattan balleessee isinii barreessaa. 7 iskuweerii baay'isuu 9 iskuweerii baay'isuu 11 iskuweerii baay'isuu 2 iskuweerii baay'isuu 3 iskuweerii isheettu kana qabadhaa. 7 iskuweerii baay'isuu 9 iskuweerii baay'isuu 11 iskuweerii baay'isuu 2 iskuweerii baay'isuu 3 iskuweeriidha miti. Kana jechuun 7 baay'isuu 9 baay'isuu 11 baay'isuu 2 baay'isuu 3 iskuweerii jettu. Kana isa as keessaa yeroo waliin baay'iftan 1158 argattu iskuweerii jettu. Kana maal gootu raadikaala jala galchitu. 4158 kan raadikaala jala galchitu. Raadikaala jala yeroo galchitan iskuweerii kana jechuudha.
1458 iskeerii kan raadikaal jala yeroo gashitan meeqa isinii ba'a? 4158 ta'a jechuudha. Dhibba sadii fi caarra kan jiru 3,600 jedha. 3,600 lamaa firtuu 1,800 argattu. Lamaa firtuu meeqa argattu? 900 ta'a. 900 lamaa firtuu 450 450 sadii fi hortan 50 ta'a. 50 sadii firtuu meeqa? 50 argattu. 50 50 lamaa firtuu 25 argattu. 25 shanii firtuu 5 argattu jechuudha. Sana booda maal gootu? Asii lamni meeqadha? 1 2 3 4 ishii kana faana. Kana jechuun lama paaworii 4 jechuudha. Lama paaworii 4 baay'isuu 3 immoo meeqadha? 2dha. Kanaafuu 3 paaworii 2 baay'isuu 5 meeqadha? 1 2 innis jechuudha. 5 paaworii 2 sana booda paaworii ishii wal fakkeeffanna jechuudha. Ishii kana maal gootu? 2 paaworii 2 iskeerii baay'isuu 3 iskeerii baay'isuu 5 iskeerii ta'a. Inni kun meeqa ta'a? 4 iskeerii 4 iskeerii baay'isuu 3 iskeerii baay'isuu 5 iskeerii. Kana jechuun 4 baay'isuu 3 baay'isuu 5 iskeerii jechuudha. Kana yeroo waliin baay'isan isa keessa jechuudha. As keessa yeroo waliin baay'iftan 60 ta'a. 60 iskeerii. 60 iskeerii kan raadikaal jala galchitu. 60 iskeerii raadikaal jala yeroo galchitan raadikaal jala galchitu. Sana booda maal ta'a? Raadikaal jala 60 ba'a jechuudha. 60 ta'a. Deebiin keenya. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 2.2 kiibotaa fi kiibrootota kan jedhu walitti deebina. Nagaa naa tura.